Ministeerri Fayyaa fi Biiroon Fayyaa Oromiyaa waliin ta'uun waltajjii beeksisa innoveeshinii fayyaa bu'a qabeessummaa hooggansaa fi ittisaaf to'annoo infekshinii gaggeessaa jiru. Sagantaa kana irrattis qaamoleen olaanoo federaalaa, naannoo fi godinaalee garaagaraa hirmaachaa jiru. Waltajjiin kun mata duree gurguddaa 5 irratti kan xiyyeeffate yoo ta'u, innis beeksisa innoveeshinii fayyaa bu'a qabeessummaa hooggansaa, sirna riifoormii hudhaalee dhaabbilee fayyaa bu'uura irratti xiyyeeffate, rooddiimaappii akriiditeeshinii fi ittisaaf to'annoo infekshiniiti. Ministeera Fayyaatti hoogganaan olaanaa damee qulqullina tajaajila fayyaa fi innoveeshinii Dr. Abbaas Hassan ergaa dabarsaniin Biiroon Fayyaa Oromiyaa dhimma fayyaa irratti naannolee jiran keessaa naannoo ciminaan hojjechaa jiru ta'uu himanii innoveeshiniin humna barbaada waan ta'eef akka biyyaatti maal irratti xiyyeeffata isa jedhu hunduu hubannoo argachuu qaba jedhan. Innoveeshiniin teeknooloojii akkasumas siistema kan of keessatti hammatu ta'uu kan himan Dr. Abbaas siistemaan bu'a qabeessummaa hooggansaas ilaaluun madaalliin ni gaggeeffama jedhan. የጤና አገልግሎት ጥራት በማሻሻል እንደዚሁም ተደራሽነትን ለማረጋገጥ ትልቁ ሚና ከሚጫወቱ ክልሎች አንዱ ነው። Biiroon Fayyaa Oromiyaa dhimma fayyaa irratti naannolee ga'ee guddaa bahachaa jiran keessaa tokkodha. Guyyaa har'aas waltajjii kana irratti ajandaawwan gurguddaa shallabsuuf qabannee dhiyaanne keessaa tokko bu'a qabeessummaa hooggansaa yoo ta'u, kan biraa ammoo beeksisa innoveeshinii fayyaati. Akkuma beekamu innoveeshiniin akka biyyaattis bu'aa bayii hedduu qaba. Bu'aa bayiiwwan kanneen yaada wal fakkaataa fi ilaalcha wal fakkaataatti fiduu qabna. Itti aanaan hoogganaa Biiroo Fayyaa Oromiyaa Obbo Darajjee Abdannaa dhaqqabamummaa tajaajila fayyaa dabaluu keessatti Biiroon Fayyaa Oromiyaa hojii hedduu hojjetee ture keessaa dhaabbilee fayyaa baay'inaan ijaaruu akkasumas kenna tajaajilaa si'ataa taasisuun isa ijoo ta'uu himan. Biiroon Fayyaa Oromiyaa tajaajila fayyaa hunda galeessa ta'e nageenyummaan isaa, qulqullummaan isaa fi walqixxinsi isaa mirkanaa'e hawaasa keenya biraan ga'uudhaaf waggoottan darban hojii baay'ee hojjetaa kan ture kan beekamudha jechuudha. Kanaanis keessumaa bu'aawwan gurguddootaan haala galmoota yuunivarsaal heelti kavereejii jennee keenya keessatti qabanii jiran milkeessuu danda'u hojiiwwan gurguddoon hojjetamanii agarsiistota sana bifa milkeessuu danda'u hojjechaa akka turan beekamaadha jechuudha. Isaan keessaa tokko qaqqabummaa tajaajila fayyaati jechuudha. Qulqullinaan tajaajiluun wal qabatee hanqinni jira kan jedhan Obbo Darajjeen danqaawwan turan kana furuuf ammoo hojjetamaa waan jiruuf qaamni hunduu irratti tumsuu qaba jedhan. Infekshiniin wal qabatee hawaasa hunda biratti hubannoo ga'aan waan hin jirreef hojiin hubannoo uumuu cimeetti fufuu qabas jedhan. Akka waliigalaatti asitti kan arra daawwichi kun qulqullina tajaajilaa fooyyessuu kan danda'u karaa guutuu ta'een yoo hoogganamedha jechuudha. Tokko qofaatti qabnee riifoormii tokko duwwaa hojiirra oolchuudhaan kenna tajaajilaa keenya qulqullaa gochuu hin danda'amu jechuudha. Karaa guutuu ta'een riifoormii isaa jennu, roodmaappii isaa jennu, inisheetiivii isaa jennu qulqullina tajaajila fayyaa fooyyessuudhaaf akka biyyaatti kan bocamee hojiirra oolaa jiru kan karaa guutuu ta'een hoogganuudhaan bu'a qabeessa akka kun bu'a qabeessa gochuun nurraa kan eegamu ta'uusaa qaamni as jiru beekuun baay'ee murteessaadha. Qooda fudhattoonni waltajjichaas gama isaaniitiin waltajjiin kun hubannaa walii qooduu keessatti ga'ee guddaa qaba jechuun iddoo hundatti bifa wal fakkaatuun tajaajila qulqullina qabu hojiirra oolchuun fayyummaa uummataa kan mirkaneessan ta'uu dubbatu. Dr. Taaddasaan jedhama. Hospitaala Bishooftuu irraa hojii gaggeessaa hospitaalichaati. Objektiiviin qophii kanaa qulqullina tajaajila hawaasaa wajjin wal qabate tajaajilli ogeessi fayyaa hawaasaaf kennu dhukkubsataadhaaf kennu maal fakkaachuu qaba, qulqulluu ta'uu qaba. Qulqulluu yeroo jennu ogeessi fayyaa beekumsa ga'aa qabaatee tajaajilli inni kennu sun immoo dhugumatti dhukkubsataa bira ga'ee riifoormii fayyaa kun koor ta'eetoo jiddu galeessa godhate tajaajila hawaasaaf kennamu jechuudha. Dr. Sintaayyoo Takileen jedhama. Provoostii Kolleejjii Fayyaa Hospitaala Adaamaati. Inisheetiiviin har'aa kun maal inni hojii hanga ammaa hojjetamaa turan dhaqqabiinsa tajaajila fayyaa qofa irratti osoo hin taane dhaqqabiinsa irratti gaafa hojjennu qulqullina tajaajila fayyaas fooyyessuu irratti hojjechuu akka qabnuu fi waan hojjennu ammoo of asas gochaa of ilaalaa waan inni hojjenne sun qulqullina qabamoo hin qabu jechaa dhaabbileen fayyaa adda addaa iddoo tokkotti argamanii hojimaata babbareedoo jijjiirama fidan irraa walirraa barachuudhaaf asitti wal geenyaarra.